Gaaffii namoota baay'ee kan ta'e Telegram chaanalii banachuudhaan akkamittiin akka maallaqa irraa argachuu dandeenyu nutti agarsiisi kan jettan baay'een keessan ni jirtu. Namoonni Telegram chaanalii banattanii akkasumas immoo Telegram chaanaliin keessan nama 1000 guute akkamittiin akka inni maallaqa nuuf dalagu gochuu dandeenya yookiin immoo akkamittiin piroomooshinii hojjennee irraa maallaqa argachuu dandeenya kan jedhu gaaffii nama baay'eeti jechuudha. Viidiyoo guyyaa har'aa keessattis deebii waan kanaa qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo kana laayik gochuun eegala. Maatii chaanala keenyaa warri hin taane sabiskiraayib gochuun ammuma nutti dabalama. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaanala kiyyaa Tech. Baga deebitanii gara chaanala keenyaatti dhuftanii isiniin jecha guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo Telegram chaanal qofa fayyadamuun akkamittiin maallaqa hojjechuu dandeenya kan jedhu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma kallattumaan osoo haasaa isinitti hin dheeressiin gara Telegramii deemeen jalqaba chaanalii akkamittiin akka bannu irraa jalqabee haga xumuraatti kan isinitti agarsiisu ta'a. Hagasitti viidiyoo kana laayik gochuun nu waliin turaa isiniin jedha. Kallattumaan gara Telegramii deemna. Amma jalqaba gara Telegramii keessanii erga dhuftanii booddee jechuudha. Namoonni Telegram officially fayyadamtan haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Erga Telegramii keessan keessa seentanii booddee gara gadiitiin kunoo bakka kanaatiin mallattoo biirii kan qabdu yookiin mallattoo qalamaa kan qabdu of irra ni jirti jechuudha. Ishii irratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee erga ishii irratti haala kanaan tuqxanii booddee akkaataa kanatti isiniif ni dhufa jechuudha. Gara oliitiin kunoo akkuma argitan new group kan jedhu, new contact kan jedhuu fi new channel kan jedhutu jira jechuudha. Hamma kan ani isinitti agarsiisu guyyaa har'aa new channel kan jedhu irratti akkamittiin akka channelii bannu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf maal gootu bakka kanaatii new channels kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Warri immoo Telegram officially hin fayyadamne yookiin immoo pilaasiifa kan fayyadamtan yoo jiraattan immoo haala sanaatiin isiniif fiduu danda'a. Akkaataa kanaatiin bakka kanaatiin isiniif fida. Yoo bakka kanaa isiniif fiduu baate immoo maal gootu bakka kanaatiin sarara sadii kan qabdu bakka kana ni jirti. Ishii irratti erga dhuftanii booddee gara gadiitiin new channel kan jedhu jira. Haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif dhufe bakka kanatti maqaa channel keessanii barreessuudhaan ni eegaltu jechuudha. Telegram official irraa immoo bakka kanatti haala kanaatiin isiniif ni dhufa. What is a channel jedhee bakka kanatti barreeffama ni qaba. Sana booddee gara gadiitiin ni dhuftu isin create channel kan jedhu jira. Isa irratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti kun akkuma argitan channel name kan jedhu jira. Channel keessaniif maqaa ni qopheessi jechuudha. Maqaa channel keessaniif ta'u yookiin immoo channel keessan waa'ee maalii akka irratti hojjechuu barbaadan maqaa sanaa ni qopheeffattu. Sana booddee gara gadiitiin description kan jedhu jira. Description immoo waa'ee channel keessanii kan ibsu yookiin immoo channel keessan irratti maal akka hojjetan maal akka barsiistan kan ibsu bakka kanatti ni barreessu jechuudha. Namoonni yeroo channel keessan seenan akka isaan dubbisanii irraa hubatanii yookiin immoo channel keessan akka isaan jaallataniif jechuudha. Sana booddee erga haala kanaatiin hunda isaa barreessanii booddee maal gootu gara gadiitiin gara oliitiin mallattoo raayitii kan qabdu bakka kana ni jirti. Ishii irratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Amma fakkeenyaaf haala kanaatiin barreessee jira. Bakka kanatti kiyyaa channel jedhee kiyyaa tutorial jedhee haala kanaan barreessee jira maqaa channelii. Description immoo channel kana jalatti barnoota YouTube fi Telegram argattu ammuma join gochuun nutti dabalama kan jedhu haala kanaan barreessee jira. Kana booddee erga haala kanaan xumuree booddee maal godha bakka kanaan mallattoo raayitii sana irratti al tokko nan tuqaa jechuudha. Kana booddee haala kanaan bakka kanatti isiniif ni dhufa channel type kan jedhu jira. Public fi private qaba jechuudha. Public yoo gootan namoota hunda biraan akka channeliin keessan isiniif gahu isin gargaara. Akkasumas illee maallaqa irraa argachuuf Telegramiin ofii isaatii akka promotionii isiniif kenne yookiin immoo adsii channelii keessan irratti fide akka inni ofuma isaa isiniif kaffalu gochuu ni dandeessu. Private channel yoo kan gootan ta'e immoo ofii keessan barnoota garaagaraa barsiisuudhaan namoonni akka kaffaltiidhaan barnoota sana baratan gochuu ni dandeessu. Ofii keessan namoota irraa maallaqa argattu jechuudha. Garuu kan ani recommend isin godhu namoota akka channeliin keessan isiniif guddatu warri barbaadan public channel kan jedhu irra ni gootu. Sana booddee bakka kanaatti maqaa channelii keessaniif yookiin immoo linkii channelii keessaniif bakka kanaatti ni filattu jechuudha. Amma ani fakkeenyaaf kiyyaa tutorial jedheen haala kanaatiin nan barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf osoo amman kiyyaa jedhee haala kanaatiin dhiise channelin kun sorry this link is already taken nan jedhe. Linkin kun duraan namni kan biraa qabatee waan jiruuf qabachuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaatiin yoo maqaa keessan irratti kan isin dhidu ta'e maal gootu lakkoofsa wahii cinaatti ni barreessu. Fakkeenyaaf haala kanaatiin lakkoofsa 121 jedhee haala kanaatiin yoo kan hin barreessu ta'e amma kun kiyyaa 121 is available naan jedhee jira. Amma kun channelii kana linkii kana qabachuu nan danda'a jechuudha. Kana booddee maal godha bakka kanaatii mallattoo raayitii kana al tokkoon nan tuqa. Sana booddee namoota eenyuun aaddii gochuu barbaadde kan jedhu nu gaafata jechuudha. Namoota aaddii gochuu barbaadde yoo qabaattan aaddii ni gootu. Yoo hin barbaanne ta'es bakka kanaatii mallattoo xiyyaa kanarratti al tokko tuquudhaan fuulduratti ni dabarsu jechuudha. Amma guutummaa guutuutti chaanaliin keessan banamee jira jechuudha. Chaanaliin keessan erga haala kanaan banamee booddee amma maaltu nu hafa chaanalii keenyaaf
profaayilii gochuutu nu hafa jechuudha. Profaayilii akkamittiin akka hojjettan yookiin immoo profaayilii bareedaa isaa akkamittiin akka hojjechuu dandeessan barachuu yookaan barbaadan ta'e koomentii jalatti profaayil jechuun naaf barreessa. Viidiyoo isaa isiniif nan hojjedha jechuudha. Yoo profaayilii keessan hojjetattan immoo maal gootu bakka kanaatti mallattoo xiyyaa kanarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Sana booddee bakka kanaatti set photo kan jedhu jira. Set photo kan jedhu irratti tuquudhaan profaayilii qopheeffattan sana irratti galchuu ni dandeessu jechuudha. Ammaaf waan hin galchuu hin qabu akkasiin duubatti nan deebi'a jechuudha. Haala kanaan erga hojjettanii duubatti deebitanii booddee maal gochuu dandeessu chaanalii keessan irratti waan barbaadan post gochuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaadan post erga gootanii booddee haala kanaatiin sendi gochuu ni dandeessu jechuudha. Namoota chaanalii keessaniif immoo akka namoonni join godhan yoo gochuu barbaadan bakka kana irratti al tokko tuquudhaan bakka kanaatti kun akkuma argitan linkiin keessan ni jira. Linkii sanarratti al tokko tuquudhaan namootaaf share gochuu ni dandeessu. Yoo barbaadanis immoo linkii sana copy godhachuudhaan al tokko gadi qabdanii teessanii copy godhachuudhaan namootaaf share gootanii akka namoonni join isiniif godhan gochuu ni dandeessu jechuudha. Sana booddee haala kanaan erga chaanalii keessan guddifattanii booddee akkamittiin akkammoo inni isiniif lakkaa'uu jalqabu immoo isinitti nan agarsiisa jechuudha. Amma immoo akkamittiin akka inni isiniif lakkaa'uu jalqabu kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma chaanaliin kun chaanalii kiyyadha. Kiyyaa maltiimiidiyaa kan jedhu chaanalii kana nama 2000 ol kan qabudha jechuudha. Chaanalii yeroo dhiyoo banamedha. Chaanalii kana join gochuudhaan illee barnoota garaagaraa irraa waan argattaniif chaanalii kanas join gochuu hin dagatiin asumaan kana booddee chaanalii keessan irratti hin dhuftu bakka kanaatti kun akkuma argitan baalaansi kan jedhu bakka kana ni jirti jechuudha. Baalaansi kan jedhu ofii isaatii isiniif dabala. Gaafa chaanaliin keessan nama 1000 darbee chaanaliin keessan aktiiv kan ta'u ta'e yeroo hunda poostiin kan irratti poostotamu taanaan bakka sanatti baalaansii kana isiniif ni fida jechuudha. Baalaansii sanarratti ni tuqxu. Baalaansii sanarratti yeroo tuqxan haala kanaatiin isiniif ni fida. Bakka kanaatti kun akkuma argitan statics kan jedhu jira, boost kan jedhu jira fi monetization kan jedhu jira. Monetization kan jedhu haala kanaatiin isiniif fide jennaan chaanaliin keessan monetize ta'ee isiniif maallaqa ni jalqaba jechuudha. Namoonni baay'een haala kanaatiin monetize jedhee chaanaliin keessan isiniif fida. Kana jechuun chaanaliin keessan monetize ta'ee jira jechuudha. Garuu maaltu hafe adsiin irratti isiniif hin chaanaliin keessan erga monetize ta'ee booddee adsiin gaafa isiniif dhufu yookiin namoonni chaanalii keessan filatanii gaafa adsii irratti ergatan isiniif lakkaa'uu ni eegala jechuudha. Kiyya kun akkuma argitan bakka kanaatti adsiin irratti dhufe toonii lakkaa'uu eegalee jira jechuudha. Kun akkuma argitan toonii garaagaraa lakkaa'uu eegaleera. Adsii immoo kun bakka kanaatti akkuma argitan adsota irraati toonii meeqa akka argale bakka kanaatti lakkaa'aa deemuu ni dandeessu jechuudha. Garuu isin kan irraa baafachuu dandeessan chaanaliin keessan gaafa inni yookiin immoo gaafa inni toonii 10 ol hojjete jechuudha. Kun bakka kanaatti akkuma argitan you cannot withdraw less than 10 ton. Toonii 10 gadi irraa baafachuu yookiin withdraw gochuu hin danda'amu jechuudha. Gaafa inni toonii 10 guute irraa baafachuu ni dandeessu jechuudha. Akkamittiin akka irraa baafattan immoo viidiyoo kan biraate kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Kana keessatti wanti gaaffii isiniif ta'e yoo jiraate kallattumaan koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo appilikeeshinoonni kan biroon jiru, appilikeeshinii fi weebsaayitoonni kan biroon jiru isaanis akkamittiin akka osoo ofii isaa telegiraamii monetize isiniif hin godhin yookiin immoo osoo telegiraamiin ofii isaa adsii isiniif hin fidin namoonni adsii fudhachuudhaan akkamittiin akka irraa hojjettan viidiyoo kan biraatiin qabadheen isiniif dhufa. Viidiyoon kun yoo isinitti toleerate laayik gochuu hin dagatina. Maatii chaanala keenyaa warra hin taane immoo sabskiraayib gochuun gara maatii chaanala kiyyaatti dabalamaa isinii jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.